akkam jirtu hordoftoonni Urjii Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Guyyaa har'aatis viidiyoo nu hundaafuu barumsa ta'a jedhe tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Egaa viidiyoo kana mee xumura irratti kan ilaallu ta'a. Egaa viidiyoodhaan duraa garuu ani wantootan jedhuun qaba jechuudha. Egaa jaalala keessatti mee wantoonni nu barbaachisan hedduu isaaniiti. Jalqaba irratti jaalala keessatti wantoonni nu barbaachisan maali jedhu tokkoffaan wal kabajuudha. Lammaffaan jaalala dhugaa waliif qabaachuudha. Sadaffaan amanamummaa waliif qabaachuudha. Arfaffaan waliif dhiphachuu yookiin waliif yaaduudha. Shanaffaan yeroo gaddaa fi gammachuu wal biratti argamu yookiin waliif jirra jedhanii wal jajjabeessuudha. Egaa inni kun jaalala keessatti ijoo kan ta'an keessaa isa tokkodha jedhee kana fudhadhuudha jechuudha. Haa ta'utii maaliif kana kaastee yoo jettanii viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kuni akkuma jalqaba jedhee hundaayyuu kan barsiisuu danda'uu fi kan keessatti of ilaalluudha jechuudha. Keessumaa ijoolleen gaa'ela hin godhanne gama dhiiraatiinis ta'ee gama shamarraatiin jechuudha. Inni kun garuu irra caalmatti ijoollee shamarraati jechuudha. Irra caalmatti kan ilaallatu jechuudha. Egaa jaalala keessatti yeroo seentan keessumaa ijoolleen fageenyarraan jaalala eegaltan yookiin yeroo ammaan kanattis jaalala keessa jirtan akkasumas jaalala eegaluudhaafis immoo qophii irra jirtani namni kamuu wanta dabarsu yookiin mudannoo mataa isaa qabaachuu danda'a. Egaa yeroo tokko nu hundaayyuu birattuu wanti argamu tokko yoo jiraate nama baay'ee jaalannu tokko nama kanatti dhugaa jiru baasee yoon wanta tokko dhoksine yoon dhugaa jiru baasee itti hime isheen dhaba yookiin isaan dhaba jedhee wantoota yaannu keessaa isa tokkodha. Ani yoonan itti hime namni kun yoon harkaa bahee booda ofitti gadda. Kanaaf gaafa qaaman argatti immoo qaba. Yookiin boruun itti hima yookiin iftaan itti hima suuta jedheen itti hima. Namni kun yoommoo na didee kan jedhutu sammuutti nama deddeebi'a jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf inni kun immoo namootuma hunda biraayyuu ni jira. Egaa itti aansuudhaan maal jechuun barbaade viidiyoo kana keessatti wanti isin ilaaltanii namoonni hedduun keessaa yookiin argitaniitu ta'a yookiin argine ta'a. Haa ta'u garuu ani viidiyoo kana irra deddeebiidhaan ilaalaa waan tureefan isiniifis mee akka barumsa ta'uufan anis irraa wantan baradhe waan qabuufan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoo kana irraa muree yookiin gabaabsitan ani iddoo nu barbaachisa jedhu qofaadha kanan qabadhee dhufe. Kana yoon jedhu namni tokko qaamni isaa hir'uudha kan jechuu dandeenyu jalqaba irratti sammuu hir'uu nama sammuu hir'uu jechuudha. Kan yaaduu hin dandeenye kan siif dhiphachuu hin dandeenye waa tokko kan tilmaamuu hin dandeenye jechuudha. Nama qaamni hir'uu keessaa nama akkasiiti. Egaa viidiyoo kana keessatti maal argite yoo jettan isinis kan ilaaltan ta'a garuu yoon isiniif himu jaalalleewwan lama gama FB'tiin jechuudha kan isaan wal baranii. Isheen kan jirtu biyya alaati inni immoo kan jiru biyya keessa. Jaalala isaanii kana keessatti waggaa 2 turan jechuudha. Qaaman waliin argine waliin beekan garuu viidiyoo koolii waliin haasa'u. Egaa inni balaan tasaa isa mudatee miila isaa bitaa kana akka baay'ee gadi dhaabbatee deemuu hin dandeenye dubbatee jira. Haa ta'u malee kiraan jedhaan jechuudha kan inni deemu. Namni kuni ishee baay'ee jaalata baay'ee kabaja. Viidiyoo kanarratti dubbatee jira jechuudha. Akka baay'ee ishee jaalatu baay'ee ishee kabaju iddoo olaanaa akka qabu akkasumas ishee bultiidhaaf akka ishee barbaadu jechuudha. Egaa balaa tasaa isa mudate kanaan miilli isaa baay'ee gadi dhaabbatee hin deemu. Namni kun garuu haa ta'uuti sammuun isaa hin dalga akkasumas hojii mataa isaa qaba dandeettii gaarii nama qabudha. Namni kun hojiin isaallee wal dorgommii sirboota irratti yookiin daansii Idol Show jedhamu irratti kan inni hojjetu jechuudha. Egaa inni kun hojii dandeettii mataa isaatiin kan wal qabate keessaa isa tokkodha. Akkuma jalqaba irratti kaase namni tokko hir'uudha kan jechuu dandeenyu nama qaama hir'uu ta'e osoo hin taane nama sammuu fi yaadumsaan hir'uu ta'edha. Nama akkanaa jaalala keessatti isin mudachuu danda'a. Haa ta'uutii battala isaaniitti aartanii murtee hin taane fudhachuu akkasumas nama kana dhiyeessuun isinirraa hin eeggama jedhee yaadu. Keessumaa akkuma jalqaba jedhe warreen shamaraati jechuudha kanaan dabarsuu barbaadu. Jireenyi lafa kanarraa yeroo tokko tokko yoo qofa miti yeroo hunda jechuu hin dandeenya. Akka ofii barbaaddetti malee akka nuti barbaannetti nu jiraachistee miti. Garuu jireenyi iddoo deemnu hundatti akka ofii barbaaddetti nu jiraachista. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti immoo hiree keenya immoo kan filannoo keenyaan alas ta'e kan nu mudatu yoo ta'e hiree keenya jennee iddoo itti fudhannus dirqamuudha qabna. Kana yoon jedhu akkuma jalqaba irratti kaase nama sammuun isaa hir'uu ta'e qofaadha. Malee namni qaaman hir'uu ta'e
hir'uudha jennee fudhachuu hin qabnu. Yoo nama akkanaa isin mudate yoo ta'e namni kun dandeettii qaba taana nama guutuudha jennee fudhachuu ni dandeenya. Egaa jaalalli ammoo filannoo barbaada jedhee yaada. Dhuguma dubbachuudhaaf jaalalli filannoo hin qabu. Jaalalli akkuma jalqaba ibseen jira wantoota 5 jechuudha. Isarraa waa hubachuu dandeessu jedhee tana yaada. Egaa namni sun iddoo yoo nuuf qabaate inni suni jaalala dhugaa kan ibsu yoo ta'e jireenya keenya haala gammachuu fi ho'aa ta'een jiraachuu ni danda'a. Egaa inni akka ibsetti waan hedduu isheen akka faana haasaa turteedha. Isaa waliin akka ilmoo godhachuu barbaaddu, jireenya gaarii akka jiraachuu barbaaddu, akkasumas jaarsa ergee akka ishee fuudhu barbaaddu yookiin akka inni ishee fuudhu akka itti maa turte dubbatee jira. Viidiyoon kun gaafa waraabamu isheen hin beektu jechuudha. Namaaf garuu barumsa ta'a jedhamee wanta yaadameef waraabamaa turte isheen garuu kana wanta beektu hin jiru. Haa ta'u malee viidiyoon kun namoota hedduudhaaf barumsa ta'e jedhee tana hubadha. Anillee ishee keessaa ishee tokkodha. Barumsa irraa fudhadheera. Haa ta'uti isinis ammoo mudannoo kana keessatti wanta irraa barattan tokkoof deebii matuma keessaniif laattu jechuudha. Maaliif nama nani waliin haasaa jiru kun agam yookiin yoo osoo akkana ta'e anatti maaltu dhaga'ama qophii of taasisuun gaarii. Yeroodhuma kamuu namni guutuudha jennee fudhannu hin jiru. Namni hir'ina mataa isaa dadhabbina mataa isaa qaba. Keessumaa immoo jaalala keessatti gama shamaraatti yoo dhufne dhiira tokkoyyuu guutuu kan taasistu shamaradha jechuudha. Shamarri jabduun ofitti amanamummaa fudhattee dhiira dadhabaa tokko yaadanis hoo dadhabaallee ta'ee yaadanuu kan cimsitu shamara. Shamarri iddoo hunda qawa qabu hundaayyuu bulchuu ni dandeessu. Shamarri akka hoogganamtu haa taatu malee bakki hoogganaa sanas yookiin iddoo hoogganaa sanas buute egaa ofitti amanamummaa mataa isheetiin dhiira tokko guutuu hin taasisti. Kanaaf dhiira akkanaa yeroo isin mudateetti dhiistanii biraa deemu gattanii biraa deemu inni kun sirrii miti. Yookiin jaalallis immoo namarraa filatee nama hin qabu yeroo dhumaa qabu taana jechuudha. Yookiin viidiyoo mokoolii sana waan faana haasofte qofaaf namni kun guutuudhas jettee kan fudhatu yookiin tilmaamni mataa keetii namni kun osoo akkana ta'ee bifa garagaraa kalariiwwan garagaraa nama kana filattee jaalata taanaan inni sun jaalala miti jaalala miraa yookiin jaalala yeroo jennee fudhachuu ni dandeenya. Egaa jaalalli dhugaan garuu wanta kamirrattuu hin ramadamu. Akkuma jalqaba kaase nama sammuun isaa yaadu haa ta'u. Kanaan ala garuu wantoota hundaan kan si cinaa dhaabbatu yoo ta'e namni kuni guutuudha. Egaa akkuma jalqaba jedhe nama jaalannu sanatti wanta dhoksuu hin qabne tokko osoo itti immoo barbaannu garuu ni dhoksina. Sababni isaatis nama sanaan jaalanna waan ta'eef nama kanatti yoo nime nan dhaba jennee wanta yaadnuuf. Egaa mucaan kunillee dubbatee jira. Yoo nan itti mee nan dhaba jedhee tana sodaadhee jedhee jira viidiyoo irratti yoo tarii dhaggeeffata yoo ta'e jira. Nan dhaba jedhee tana sodaadhe wantan baay'ee jaaladhuuf ishee dhabuu barbaadu. Baay'een ishee jaaladhe. Dhugumatti gaafa beellama isaanii kana guggutiidhaan yookiin hawwiidhaan eegaa ture jechuudha. Guyyaa qidaametii kan wal argan jechuudha. Guyyaa qidaametii beellamni isaanii kan ture. Anna baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa dubbachuuf. Kanaaf waliin madeessina. Akka hawwii keessanii yoo isiniif ta'uu baate onnee keessaan amansiisuu ni dandeessu. Akkuma jalqaba kaasee namas qaamni isaa hir'uudha jechuu dandeenyu nama sammuun isaa hir'uu ta'edha malee nama yaadumsa danda'u immoo guutuudha jennee fudhachuu ni dandeenya. Kanaaf jireenya keessan keessatti wanta gaarii dabarsuudhaan egaa jireenyi lafarraa tuni abjuudha yookiin abjuu kan qabne sana jechuudha. Sababni isaatis kan jiraannu yeroodhaaf yoo jennu akka kaffaltiitti lafa kanarra jiraannu borummoo gannee deemna. Egaa namni kun immoo balaa tasaatiin immoo isaa kan akkas ta'e nuti ammoo yeroo haasofnu sana keessatti yookiin daqiiqatti wanta taanu beeku kana yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Dirqama kana waliin arganna jechuun ammoo sirrii miti. Jaalala keessatti wal jabeessuu, waliif obsuun, irra waliif darbuun egaa kan ofitti gammaddu keessaa ishee tokko si taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiira akkanaa yoo si mudate aayaati naaf hin taatu jettee tuffattee bira hin darbin. Namni kun sammuun isaanii sinni yaada taanas iddoo olaanaa qaba taanaan nama qaamni isaa guutuu ta'e keessaa namni kun isa tokkodha. Kabajiiti fudhadhu rabbiin biraa nama guutuu ta'e taatu si taasisa sumaayyuu jechuudha. Mee nama hir'uu kana guutuu godhiitii fudhadhu yoo tarii nama akkanaa si mudate jechuudha. Ani kanan jechaa jiru warra shamaraatis ta'e warra dhiiraati yeroo tokko kan warra shamaaraatinis dhiirota mudachuu danda'a. Garuu irra caalmaadhaan wanti kun kan mudatu ijoollee shamaraati. Kana durallee viidiyoowwan hedduu dalagamanii jiranii afaan amaaraatiin jechuudha. Irra deddeebiidhaan ammoo kan mudatu
ijoollee shamaraati jechuudha. Kan gatanii deeman illee ijoollee shamaraati. Kanaaf jireenya keessan keessatti wanta isin gaabbisiisu wanta booda gaabbitan illee hin deebisne tokko kan raawwatina. Wanta gaarii hojjechuun maxxanuu ofiitiif jaalala keessatti immoo amma jirtan keessatti gaarummaa waliif yaaduun nama hir'uu san guutuu taasisuun egaa gammaddee akka jiraattu illee si taasisa waan ta'eef jaalala keessatti keessumaa waliin madeessinaan dhaamsa kooti. Mee gama viidiyootitti ceenaa viidiyoo kanarraas maal akka hubattan deebii mataa keessaniif laadha. Yaada keessan ammoo koomenti jalatti naaf qooduu hin dagatinaa. Viidiyoo kana wanti qabadhee dhufeef akka isin irraa barattanii fi osoo wanta kana na mudate ani immoo agamin dandeettii haganaa yookiin ammoo furmaanni ani iddoo sanaaf laadhu maali jettee akka of gaafattuuf. Egaa viidiyoon kun kan isin ilaallatu keessumaa osoo qaamaan waliin beekin warreen wal jaalattaniif jechuudha. Kanaafan isiniif qabadhee dhufe ani gama viidiyoo tan isin dabarsaa anis marrattan viidiyoo golaba viidiyoo kan hanga walitti deebinutti waan faana turtaniif hedduu gammadeera. Galatoomaa horaa bulaa.